Tigray gamalixaatti waraanni TDF dhukaasa baneen waajjiraalee mootummaa saamuutu dhagayan. Bulchiinsi naannawa Hararii maqaa misooma koriidariitiin uummata Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasaa jiraachuutu dhagahame. Kunneen hangafoota oduu teenyaarraati amma bal'ina oduutti aansina. Guyyaarraa hagayya 30 bara 2025tti waraanni Tigray garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu Tigray gamalixaatti magaalaa Daanshaa keessatti dhukaasa bananiin namni 2 madaa'utu dhagahame. Akka maddeen Daanshaa jaanitti humni waraanaa Tigray Difeensi Foorsi kun waajjira mootummaa caasaa bulchiinsa yeroo naannichaatiin hoogganamu humnaan to'achuudhaaf yeroo waajjira bulchiinsa magaalaa Daanshaa to'achuuf yaalii taasisanitti wardiyyoota waajjirichaa waliin walitti dhukaasuudhaan wardiyyaa tokkoo fi hojjetaa waajjira bulchiinsaa tokkorra miidhaan dhaqqabuun himame. Haa ta'uutii malee yeroo ammaan tanaa gama wal dhabdee bulchiinsa naannichaatii fi humna garee fottoqee mootummaa mormuu jidduu garaagarummaan jiru irrachaa dhufuun himame. Garee mootummaa jiddu galeessaa mormituu dhaabni TPLF fi kanneen dura taa'aa dhaabichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu naannoo Tigraayitti jeequmsa kaasuun pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa kan ture obbo Geetaachoo Raddaa egaa aangorraa buusamu bakka bu'aa pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uun kan muudame Jeneraal Taaddasaa Warradaa fi murni mootummaa federaalawaa mormuu yeroo ammaan tanaa walii galuutu dhagahame. Kanumaan wal qabatee guyyaa irraa kabaja ayyaana Ashaandaa magaalaa gudditti Tigraay magaalaa Maqaleetti kabajame irratti hooggantoonni Tigraay kanneen duraan ilaalcha siyaasaatiin wal dhaban tokkummaan isaanii haaromsuu himan. Kabaja ayyaana kanarratti haasa'uu kan taasise pirezidaantiin naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa uummanni Tigraay akkasumas dhaabonni Tigraay falman kaayoo fi akeeka fakkaataa qabaachuu himee nageenya uummata isaaniitiif aarsaa barbaachisu kamuu kan kafalu ta'uu ifamse. Itti dabaluunis hooggansi dhaabaa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elis Tigraay fi dhaabni Tigraay ilaalcha siyaasaa tokko qabaachuu mirkaneesse. Godina Harargee baa magaalaa Hararitti bulchiinsi magaalaa Harar maqaa misooma koriidariitiin uummata Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasaa jiraachuutu dhagahame. Hooggansi magaalaa Harar kan naannoo jaamuun yaamamu magaalaa Hararitti maqaa misooma koriidarii ja'uun hawaasa naannoo Hararii fi kanneen magaalaa Harar qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasuun lafa magaalaa Harar kanneen jiraattota sabaan Oromoo buqqaase uummata dareetiif kennaa jiraachuu maddeen keenya Harar lammii miidiyaan dhaqqabanii jiran. Akka odeeffannoon qabatamaa magaalaa Harar lammii miidiyaa dhaqqabdi jettutti maqaa misooma koriidarii ja'uun bulchiinsi naannoo Harar manneen jiraattotaa filatee diigaa jiraachuu himan. Magaalaa Harar gandoota baadiyyaa dabalatee manni qonnaan bulaa Oromoo akkasumas magaalattii qabeenya jiraataa kan sabaan Oromoo qabeenyi humna nageenya magaalaa Harariin saamamaa jiraachuun ifame. Kanumaan wal qabatee magaalaa Harar ganda Soofii Gaaraa keessatti mana haadha Oromoo Aadde Bintoo Muhammad Usmaan waggoota dheeraaf keessa jiraachaa turte jalaa diiguudhaan qabeenya irraa saamanii magaalaa keessaa guutumaan guututti ari'uun mirkanaa'e. Aadde Soofiin haadha ijoollee 9 yoo taatu yeroo ammaan tanaa mana jalaa diiganii magaalaa keessaa bahuun sharaa hidhattee ijoollee isii waliin rakkoo cimaa beelaa fi qorraan rakkachaa jiraachuutu dhagahame. Bulchiinsi Harar kan waggoota dheeraaf da'oo siyaasaa diinaa godhatee abbaa lafaa dhiibuu amala godhate yeroo as dhiyoo maqaa guddina magaalaatiin jiraattota magaalaa Hararii fi naannoo Harar dararaa fi hidhaa akkasumas qabeenya saamuu itti fufeeti jira. Yeroo ammaan tanaa hooggansi bulchiinsa naannoo Harar obbo Ordiin Badriitiin gareen duulli miidiyaa hawaasaa ijaaramuudhaan rakkoo qonnaan bulaa Oromoo dhoysuuf tattaafachaa jiraachuu maddeen keenya Harar ifoomsaniiti jiran. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.